Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Onkoloolessa 11 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamoo dhaggeeffattoota Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Kun qophii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun ibsa ejjennoo barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa baafatan jaallejiitu gadaa qabatteetti. Akkasumas qophii addaa kan mata dureen isaa Dhumaatii hora harsadii booda gaaffii gubaa jedhu karaa jaalargu sabaa wal duraa duubaan isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Isin keessummeessuun kan isin waliin turus ani Urjii Bilisummaati. Amma hanga footoo oduun isin dhageessisaa. Poolisiin federaalaa tokko diina isaatti qawwee galagalche jechuun humni diinaa agaaziin ajjeesee jira. Waan hin agarre agarteettaa fi waan hin dhageenye dhageessetta jechuun sirni nama nyaataa abbaa irree wayyaanee uummata ajjeesuu itti fufee. Bakka irreeffannaa irratti lammiileen Oromoo cirracha wayyaaniin ta'e jettee qopheessite keessatti namoota guyyaa sana ba'an malee sakatta'iinsa geggeeffamee reeffi namoota 28 kan boolla keessa bubbule argamee ba'uu qeerroon bakkichaa saaxilee. Salaaleen injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu qeerroon bakkichaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himan. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa ona hedduu keessatti uummati Oromoo qeerroo waliin ta'uun falma jabeesseen bilisummaa isaa labsachuun himame. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti humni agaazii barattoota dabtaraa fi qalama qofa of harkaa qaban irratti darara hamaa irraan ga'aa jiraachuun saaxilame. Barattoonni kunneenis ibsa ejjennoo 6 of keessaa qabu dabarfatan. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beetel kan magaalaa Jimmaa dungoo yaadannoo gootota Bishooftuu irratti wareegamaniif taasise. Babal'ina oduuf jaallejiitu gadaa qabatteetti. Poolisiin federaalaa tokko humna diinaa agaazii jedhamuun ajjeefamee jira. Poolisiin federaalaa kan torbee 2 dura hidhata adda bilisummaa Oromoo qabda uummata mormii ba'e irratti tasumayyuu hin dhukaastu jedhamee shakkiidhaan torbee 2 hidhamee ba'e kan maqaan isaa Tolaa Tarrafaa jedhamu mana hidhaatii erga ba'een booda torbee darbe keessa gaafa kibxataa naannoo Maqeetti otoo yakki duguugiinsa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa jiru uummata irra harka isaa qabate. Dhukaastee ajjeesuu didde jechuun garee leellistoota wayyaanee kan ta'an agaazotaan ajjeefameera. Poolisiin kun kan ajjeefame kibxata naannoo sa'aatii 5 booda yoo ta'u innis erga agaazota irratti dhukaasaa jiraachuun isaa irratti baramee boodadha jedha gabaasaan keenya. Poolisii Tolaa yeroo darbe naannoo bakka dhaloota isaa Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaatti magaalaa Ayyaanaa ganda 01 waldaa Masarata Kiristoositti awwaalameera. Sirna awwaalcha poolisii Tolaa irrattis uummanni alaabaa Oromoon bahee dhaadannoon ta'eera. Poolisoonni akka seera keenyaatti awwaalanna jedhanii gaafatanis uummanni didee akka seera mataa isaa fi gochaa inni godheef akka gootummaatti akkasumas poolisoota sirna nama nyaataa wayyaanee kanaaf dalagaa jiraniifis qeerroon naannichaa fakkeenya guddaa ta'uun awwaallatee dhaadannoolee ciccimaa kaawwan hafaniif barumsa ta'aa jedhu dhageessisaa galuu gabaasaan keenya bakkichaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himeera. Bifuma wal fakkaatuun waan hin agarre agarteettaa fi waan hin dhageenye dhageessetta jechuun sirni nama nyaataa abbaa wayyaanee uummata ajjeesuu itti fufee. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteerraa nama nagaa hojii idilee isaatii bobbahee waardiyyummaa isaa eeggachaa jiru nama waajjira kana gubee beekta jechuun waan wallaalee himuu dadhabeef lubbuun isaa dabarte.
Sababa boombiin humna hin beekamneen gaafa Jumaataa ganama bulchiinsa magaalaa Naqamteetti darbatameef dargaggoon Taarikuu jedhamu waardiyyaa bulchiinsa magaalaa waan ta'eef nama boombii darbate beektaa himi jedhanii humni mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee fi jala adeemtu ishee OPDO reebanii ajjeesan. Qeerroon naannichaa uummata isaa waliin ta'uun guyyaa kaleessaa jechuun Onkoloolessa 10 bara 2016 awwaalaniiru jedha gabaasaan keenya bakkichaa. Oduu biraan bakka irreeffannaa irratti lammiileen Oromoo cirracha yookaan hashawaa wayyaaneen ta'e jettee qopheessite keessatti namoota guyyaa sana bahan malee sakatta'iinsa geggeeffameen reeffi namoota 28 kan boolla keessa bubbulee argame bahuu qeerroon bakkichaa saaxile. Kana malees namoonni hospitaala seenanii turan keessaa namoonni 150 ta'an lubbuun darbuun beekamee jira. Kun kanaan otoo jiru namoota magaalaa Bishooftuu naannoo Sarkil jedhamutti boombii F1tiin ajjeefaman 120 fi namoota rasaasaan madaa'an mara akka uummatatti hin agarsiifamnee fi reeffa ajaa'ee jedhanii ofiif awwaallaa jedhanii bineensaaf kennuuf akka jiran irra gahameera. Bifa biraan ammoo guyyaa gaafa Onkoloolessa 3 bara 2016 irraa eegalee guutuu biyyattii irratti intarneetiitiin waan viidiyoo ta'e mara upload gochuunis ta'e download gochuu akka hin danda'amne taasisuun lammiin kamuu mirga odeeffannoo argachuu mulqanii jiraachuu uummanni addunyaa fi qaamota dhimmi kun ilaallatu maratti beeksisuun jabaatanii akka irratti hojjetan lammiilee biyya alaa jiraataniif qeerroon yaamicha isaa dabarfateera. Oduu biraan Salaaleen injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Guyyoota 5 darban kan Salaalee magaalaa Garba Gurraachaatti qabsoon callisaa ta'e geggeeffamaa turuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Yoo xiqqaatee tarkaanfii humna hin beekamneen Salaam baasii 15 ol unkotaa'eera. Biiroon maallaqaa fi misooma dinagdee akkasumas manni kaabinoota tokko tokkos gubateera. Fakkeenyaaf kan yeroo hedduuf hojii diinummaa isaarraa akka deebi'uuf qeerroo naannichaan itti himamee dide hojii idilee isaa godhachuun dargaggoota hiisisuu, ajjeesisuu fi biyya ariisisuu irratti bobba'ee argamu nama maqaan isaa Tasfaayee Dassaaleen jedhamu guutummaa guutuutti daaraa ta'eera. Kana malees guyyaa kaleessaa kanas humni hin beekamne kuyyuu naannoo Qarree Kuraatti qabeenya diinaa kan taate Salaam baasii daakeera. Gochaa humni hin beekamne raawwate kanaan wal qabatee federaal poolisiin qeerroowwan naannoo kanatti argaman kana qabuuf yeroo deeman qeerroon holqaa fi bosona Salaalee seeneera. Qeerroon zinnaara hidhateera. Poolisiin dhukaasa ishee qilleensa irratti fixxee galteetti. Sodaadhaanis ofirra garagalteetti. Akkasumas ona Salaalee keessatti kaabinoonni amanamuun mootummaa nama nyaataa qeerrootti harka kennuuf sossobbii eegalanii akka jiranis gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo addeesseera. Oduu biraan Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa ona hedduu keessatti uummata Oromoo qeerroo waliin ta'uun falma jabeesseen bilisummaa isaa labsachuun himame. Lixa Oromiyaa keessatti erga horaar sadee irratti uummati galataaf ba'ee kan lakkoofsaan 700 ol ta'e humna mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee lubbuun dabartee warraaqsi jajjabaa qeerroo bilisummaa Oromoon finiinaa jiraachuun ifa galaadha. Sagalee isaanii dhageessifachuuf miidiyaa hawaasaarraa waan irraa kutaa jiraniif hedduu rakkataa jiranillee mormii qeerroo bilisummaa Oromoon geggeeffamutti makamuun gumaa ilmaan isaanii baafachuuf of bilisoomsaa jiraachuu dubbatu. Haaluma kanaan hanga ammaatti godina Wallaggaa ona Dongoroo keessatti uummanni akkuma ganna darbe alaabaa dhaabbatee irbuu seenetti caasaalee TPLF'n bixxiltee qeerroon achi kukkutuun warraaqsa dheengaddaa kaasanii taasisaniin guyyaa har'aa alaabaa dhiigaan dhufaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabbatanii bilisummaa isaanii mirkaneeffatanii dhaadannoof sirba gammachuun dabalaa jiraachuu gabaasaan keenya ifoomseera. Humni hin beekamne tarkaanfii qeerroo dorgommeetiin qaamota amanamoo ta'anii uummataaf hojjetan qeerrootti harka kennuun furtuu waajjira ergamtuu OPDO kennuufiin waajjiraalee onoota sana keessaa bananii erga maqaa qeerroo warraaqsa jabduu geggeessan kan waajjiraalee achii qopheessee humna agaazii TPLF kennuuf jedhu erga abiddaan gubanii booda waajjiraalee sanas guutummaatti barbadeessuun qabeenyawwan diinaaf ergamtoota hunda barbadeessanii alaabaa keenya dhaabatanii sirbaaf waamicha onoota naannawaa sanaaf akka taasisaa jiranis sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasanii jiru. Oduu gama yuunivarsiitii irraa nu ga'een ammoo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti humni agaazii halkan edaa mooraa cabsee seenuun barattoota dabtaraa fi qalama qofa of harkaa qaban irratti darara hamaa irraan ga'aa jiraachuun saaxilame. Sababa fincila xumura gabrummaa mooraa yuunivarsiitii keessaa qabsiifamee wayyaaniif ergamtoota ishee roqomsiisaa jiru wal qabatee eda galgala humni hidhannoo guutuun socho'u kan maqaan isaa agaazii jedhamuun beekamu mooraa cabsee seenuun dhukaasa jajjabaa barattoota irratti dhukaasaa bulee jiraachuu gabaasaan keenya bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Dararaa jajjabaa barattoota kanarraan gaheen haga ammaa barataan caccabee ciisaa jiru haga kana jechuun ni ulfaatas jedhu. Mana hiraarsaattillee barattoota danuu badii tokko malee qabuun darara ilma namaaf hin mallee irraan gahaa jiraachuus ifoomseera gabaasaan keenya.
Haa ta'u malee kutannoof murannoon qeerroon moorichaa akka reebicha sodaaf hidhaa sodaaf kaayyoo isaa duuba hin deebine gadi jabeessee diina isaatti dhukaasuu dura dhaabbachuun himeefii jiras jedha. Dhumarrattis barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa kunneen ibsa ejjennoo qabxii 6 of keessaa qabu dabarfataniiru. Oduu booda isinii dhiyaata. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus kan magaalaa Jimmaa dungoo yaadannoo gootota Bishooftuu irratti wareegamaniif guyyaa kaleessaa taasisee jira. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beetel kan magaalaa Jimmaa dungoo yaadannoo uummata lubbuun darbee taasise. Akkasumas kadhannaa kan nu miidhu nurraa kaasi jedhuun sagantaa akkaan barbaachisaa taate guyyaa kaleessaa taasisee jiraachuu qeerroon keessa waldaalee amantaa keessaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himeera. Dararaan uummata irra gahaa jiru kun hanga uummata keenya irraa kaafamutti soomaan kadhannaa akka yeroo yerootti itti fufuu dabalatee utuu lammiin oggayyuu gadda taa'u faarfannaa galataaf dhiichisaa qabuun sagantaa akka hin geggeeffamne walii dabarsanii akka jiranis gabaasaan keenya dubbateera. Sagantaan akkanaas akka bakka hundatti itti fufuu wangeelli garbummaatti jiraachuu otoo hin taane bilisummaa keenyaaf nuuf laatame jechuun dhaamsa waldoota biraaf dabarsanii jiraachuunis irra gahameera. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Ayoko ayani wakage ormi korfeta bata deseko ati kamachu kabdu ijole ke dabdeta Ibsa ejjennoo barattoota yuunivarsiitii Jimmaa. Nuti barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa haala biyya keenyaa keessatti ta'aa jiru addatti humna shororkaa mootummaa abbaa irreetiin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru keessattuu gocha uummata Oromoo waaqa'ummaa isaa kadhachuuf bahe irratti humna hidhannoo fayyadamee waraana lafoof waraana qilleensarraa fayyadamuun ilmaan Oromoo egeree biyyattii ta'an qaqqaalii kanneen lakkoofsaan 700 ol ta'an irratti dhukaasa banee lubbuu haga kana daqiiqaa 30 gidduutti galaafachuu isaa gadi jabeessinee ni balaaleffanna. Akkasumas erga mormiin diddaa maaster pilaanii eegalee asitti qe'een Oromoo guyyaa tokkoof boo'icha awwaalcha du'a suukkenniisaa ilmaan isaa beektotaaf hayyoota bahanii galuu dadhaban dhabee hin beeku. Hidhaan uummata nagaarraa takkaa dhaabatee kan hin beekne yoo ta'u akkasuma gochaa duguuginsa sanyii uummata konsoo irratti ganni darbee fudhatame ilmaan uummata konsoo barbadeessuuf waraana irratti labsame lubbuu kumootaan lakkaayamu biyyattii keessaa humna mootummaan of cinaa dhabuu keenyatti addatti gadda guddaan nutti dhaga'ama. Dabalataan uummata Amaaraa irratti ajjeechaa raawwatame hayyuuwwan qaroo biyya kana jijjiiruu danda'an barattoota adda duree of cinaa dhabuun keenya godaannisa sammuu keenya keessaa hin haqamne ta'uu jabeessinee hubachiisuu barbaanna. Gochi kun gocha addunyaa irratti raawwatee hin beekne ta'uu hubachiisuu feena. Mootummaan nama nyaataa wayyaanee kana seenaan addunyaa akkuma Adolf Hitler galmeessee jiru mootummaa dhiittaaf nama nyaataa ta'uu seenaa addunyaa akka nu bartuu cimsinee ni gaafanna. Egaa nuti barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa lammiin biyyattii hundi lammiiwwan garboomsaa TPLF yookaan Tigrootaan alatti guutummaan barattoota moorichaa yakka kana dalagaa mootummaa kanaa waliin jiraachuu akka hin dandeenye sagalee keenyaan dhageessisaa jirra. Addunyaa akka nu dhageessuuf nuti qaroowwan biyyattiif waan barachaa jirruuf uummata Oromoof uummata cunqurfamoo biyyattii rakkoo kana keessaa baasuuf yoomillee sagalee tokkoof irree tokkoon bahuu keenya akka uummati biyyattii nuuf baru dubbachuu feena. Haa ta'u malee ibsa jabaa nuti waliin teenyee sagalee tokkoon baafne ibsoonni qabxii 5 kun akka hubatamuu qaban dubbachuu barbaanna. Tokko mooraa yuunivarsiitichaa keessatti sababa sagalee uummataa taanee addunyaatti uummataaf lallabaa jirruuf qofa
Nu keessaa namni tokko kan du'u yookaan kan hidhamu taanaan badii guddaan hammas hin jedhamne mooricha keessatti beektotaaf qareeyyii ilmaan biyyattiin akka taasifamu. 2. Nuti barattoonni karaa nagaa baanee daawwitis ta'ee qabeenya mooraan qabdu osoo hin tuqin yoo humni waraanaa kan nutti seenu ta'e qaamota sanarrattis ta'ee mooricha keessatti qaamota bara 2014 irraa kaasanii nu gidirsaa sagalee keenya ukkaamsaa turan kanneen barnootaan utuu hin taane miillaan deemanii mooricha keessatti abbummaa fudhataniif qabeenya moorattii keessatti itti fakkadan irratti tarkaanfii keessa hin deebine hin fudhatama. 3. Ilmaan biyyattii keessaa sadarkaa gadi guutummaa ishee dhuunfatee jirutti Tigraay ala qaamni baradhaa jedhee nu gidirsuuf dhufu rakkoo sarara ga'u beekee hatattamaan akka nurraa dhaabbatu. 4. Qaamonni barattoota keessaa miidiyaa isaanii sobaa irratti yookaan ETV, Faanaa, TV Oromiyaa irra bahanii sagalee dhugaa ukkaamsuuf maallaqaan ta'u sossobbiin oduu sobaa dabarsuuf yaadan akkasuma qaamota barattootaa keessaa barnoota barachuuf kutaa seenan irratti barnoonni du'a haadhoof abbootii keenyaa kan hin caalle ta'uu akkasumas nuti barattoonni guutummaa moorichaa sodaa du'aa keessaa baanee kan nu ajjeesuuf qaamota jaraatti nu kennu qaama yaada keenya faalleessu irratti tarkaanfii du'aa akkuma jarri nu ajjeesanii olitti isin ajjeefnee yoo duunes du'uuf murteeffannee jiraachuu beekuu qabdu. 5. Qaamatu nuti mari'annee hin dubbatin tarkaanfii meeshaa mooricha irratti dhagaadhaan ta'u waan kamiinuu barbadeessuuf yaalu qaama mootummaa nama nyaataarraa ergame ittiin maqaa barame shororkeessummaa nu moggaasee miillaan deemee aangoo barbaadu ta'uu hubannee qaama kamiinillee ta'u sobee hiriira yookaan tarkaanfii bahaa ni fudhanna jedhu addaan baafne beekuun qaama diinaa nuun alatti waltajjiis ta'ee hiriiraaf barataa sobee waamuuf joomamii irratti guyyaa kanaa kaafnee tarkaanfii du'aan of keessaa dhabamsiisuu keenya jabeessinee ibsina. Addatti qaamota barataa dararuuf dirqamaan bahaa baradhaa jedhanii barataa reebuuf ajjeesuuf meeshaa waraanaa hidhatee akka bara darbee humni agaazii nyaata nu waliin soorachaa nu ajjeesuuf yoo mooraa keenya seene tarkaanfii fudhannu iccitii guddaan mari'annee waan jirruuf qabeenya barbadeeffamuuf lubbuu darbuuf itti gaafatamaan 1. Piroofeesar Fiqiree Tolasaa pirezidaantii moorichaa 2. Khalid Abbaa Tamaam Abbaa Bulguu dhimma nageenyaa moorichaa 3. Guyyoo pirezidaantii barattoota moorichaa akka itti gaafatamummaa humni waraanaa erga seenee badii ga'uuf fudhatan cimsinee hubachiifna. Uummata Jimmaaf ergaa nuti qabnu guyyaa kaleessaa barnoota dhaabnee galuuf kan karoorfanne yaada burjaaja'aa mootummaa Bososeen kennameef keessummeessuun hanga mana sireef taaksiin irraa dhaabutti kanneen deemtan guyyaan nuti isiniin barbadeessinu fagoo miti. Lammii baratee of keessatti qusachuurraa hanga bishaanillee nutti gurguruu diddanitti ija diinummaan nu ilaalaa kanneen shamarran mooraa keenyaa humna hattuu wayyaaneen meeshaa isaanii saamsiftan addaan baafannee jirra. Kan keessanis yeroon dhumatee jira. Yeroo waliif irra darban dhumateera. Isin ajjeesuun uummata keenya magaalattiif furmaata waaraa ni finna. Injifannoo uummata Oromoof uummata cunqurfamoo impaayera biyyattiif. Ayyaanni waggaagee ormii kolfee taphataa deesseeko ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Dhumaatii hora harsadii booda gaaffii gubaa. Mootummaan sanyii balfattuu TPLF fi uummata Oromoo daa'ima hammatee habaaboo fi marga qabatee nagaa waaqasaa galata galchuuf qophaa'e irratti qilleensa keessaa fi lafarraan waraana bantee haroo harsadee irratti gaafa Onkoloolessa 2 bara 2016 lubbuun Oromoo hedduu akka tasabadu gootee jirti.
mootummaan kun hammeenya hiriyyaan qabne dabalatee ilmaan Oromoo irratti akka raawwachaa jiru ragaa barbaacha hin deemnu. Dhumaatiin harsadee warra kaan irraa kan adda isa godhuu fi itti yaadamee pileenaan hojiirra ooluu isaati. Guyyaa kana akka uummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu ayyaaneffachuuf ba'u mootummaan kun bareechitee beekti. Bakki kun bakka hojiin mootummaa fi qabeenyi mootummaa jiru miti. Namni mootummaaf hojjetullee waan achi dhaquuf hin jiru. Kanaafuu mootummaan kun uummata Oromoo irratti waraana gaggeessuuf qophii utuu hin qabu ta'ee waraanni qilleensaa fi waraanni lafaa bakka kanatti waan argamaniif sababni tokkollee hin jiru. Mootummaan TPLF fi karaa ifa taheen sanyii Oromoo akka lafarraa daguuggaa jiru daddabalee addeessee jira. Yeroo kanatti gaaffii gubaan uummanni Oromoo maal gochuu qabaa isa jedhu deebisuu danda'udha. Inni duraa qabsoo bilisummaa kana karaa nagaan bakkaan gahuu dandeenya yaanni jedhu yaanni isaa bareedaa fi ibsa tahee waan hojiin mul'achuu danda'u akka hin taane hubachuu qabna. Qabsoo keessatti dhaadannoo fi tooftaan yeroo wajjin xiinxalamee kan yeroo wajjin deemuun bakka bu'amuu qaba. Harka lamaan mataarra qabannee dhaabbachuun nagaa barbaanna jechuu akka ta'e biyyi lafaayyuu nuuf hubate. Waan hubachuu qabnu garuu biyyi lafaa nuuf birmachuufis ta'e nu gargaaruuf qophii hin qabu. Kan of gargaarree rakkina keessaa of bahuu qabu uummata Oromoo mataa masaati. Akkuma uummata Oromoo uummanni Sidaamaa, Gaambeellaa fi Ogaadeen harka TPLF'n fuudhameera. Waraana Eertiraa fi Somaalee irratti TPLF ooftuun isaan irraas dhiigni baay'ee dhangala'ee jira. Uummatni Amaaraallee bara kana akkuma keenya dhiiga dhangalaasaa jirti. TPLF'n waliigala uummata gaanfa Afrikaa keessa jiraatu maraaf xannacha yookaan kaansarii fayyamuu hin dandeenye jechuun ni danda'ama. Dhukkuba xannachaa kana balleessuuf uummata impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan duwwaa otoo hin taane kan Eertiraa fi Somaalee wajjin wal gargaaruu qabna. Uummanni Oromoo karaasaa kan gochuu qabu keessaa inni duraa maqaa Oromoo of moggaase ijaarsi meeshaa diinaa isa dura taa'ee kan maqaa Oppidoon waamamu dhumaatii harsadee booda faca'uu qaba. Uummata Oromoo keessatti hojjechuuf aangoo seeraa fi mooraala qabaachuu hin danda'u. Yookaan Oppidio has no legal and moral authority to operate within Oromia kan jedhudha. Uummanni Oromoo qabeenya dhaabbatuu fi socho'uu waajjiraa fi hojjettoota Oppidio kan ta'e mamii tokko malee barbadeessuuf haqa qaba. Qondaaloon Oppidio TPLF wajjin walii galanii uummata Oromoo ficcisiisaa jiran akka seeraan gaafataman gochuun irratti hojjetamuu qaba. Namichi afaan bal'aa akka saree waan TPLF'tti kennitee bahe maqaa Piraayim Ministeerii Itoophiyaan gadi bahee qaanii tokko malee sobu hatattamaan akka hojii isaa kanarraa bu'u isa gaafanna. Hayilamaariyaam Dassaaleeny dhumaatii uummata biyya impaayera Itoophiyaa sana keessatti gahuuf gahee guddaa waan qabuuf innis mana seeraatti dhiyaachuun warra qaban keessaa isa tokko. Akka inni murtii TPLF dabarsitu keessaa aangoo tokkollee hin qabne beekamaa ta'e utuu jiru fedhii isaan afaan TPLF ta'e dhaabbachuun akka badii TPLF hojjechaa jirtu kana hunda ofitti fudhachuuf of godhee jira. TPLF'n haal duree tokko malee waraana ishee biyya Oromoo keessaa akka hatattamaan baaftu gaafanna. Inni lammaffaan ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran haal duree tokko malee hatattamaan akka gadi lakkifaman daballee gaafanna. Qondaaltonni TPLF hammeenyi namummaa yookaan Christ Against Humanity kan jedhaman akka seera biyya lafaatti dhiyaatan. Qabeenyi TPLF kan dhaabbatuu fi socho'u namoonni TPLF hojjetan yookaan bifa kamiinuu gargaaran dhalootaan Oromoo ta'an yookaan sanyii biraa ta'an of keessaa haleeluuf haqa qabna. Haleelamuus qabu. Uummanni Oromoo naannoo jiraatutti gurmaa'ee humna diina dadhabduu taate cabsee meeshaa lolaa booji'ee of hidhachiisuus filmaata duraa ta'uu qaba. Gochi uummanni Oromoo harka mataa irra kaawwatee dhaabbatee dhumaa jiru kun diina keenya baay'ee nurratti goobsee jira.
waan nu tuffataniif jecha humna xiqqaan baay'ee keenya tumuuf yaalaa jiru. Amma ammaatti waan godhan hundi isaaniif milkaa'ee jira. Kana booda harki keenya meeshaa ta'e qabaachuu qaba. Meeshaa'uma qabnu waan akka eeboo, haaduu, qottoo, mancaa, shimlaa fi waan kana fakkaatuun tuffatamuu hin qabu. Akaanuu dhimma baasuu danda'a. TPLF'n uummata keenya lafarraa dagugdee fixuuf murteeffattee jirti. Yoo ofirratti lolle hangi tokkoon keenyallee hafuu dandeenya. Karaa danda'ame maraan ofirraa ittisuu qabna. Dhumaatiin nu gahe jennee hadinnu. Waan lola qabsoo ilaallu irratti tooftaa lolaa qabaachuun nu barbaachisa. Diinni akkasii humna guddaa fi meeshaa jabaa qabu bakka laafaasaa rukutuun meeshaa saamuudha. Bakka jabaa ta'ee miliquun nama baasa. Isheen qofaa baatee deemtu hin dhiifamtu. Bakka hojii lola uummataa qopheessuu fi qindeessuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo akka jabeessanii irratti hojjetan waanan abdadhuuf asuma irratti dhiisuun fedha. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru meeshaa qabuun diina kana ka'ee ofirraa ittisuuf malee filmaata biraa hin qabu. Oromoon alaa yookaan diyaaspooraa jiru karaa fedheenuu haa ba'u. Dhumaatii kana jalaa oolee jira. Kana malees sababa adda addaan Oromoonni ala jiran gurmuu hin qaban. Sababa kanarraa kan ka'e gargaarsi adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoof godhamu hamma barbaadamu ta'ee hin argamu. Uummata keenya dhumaatii jalaa oolchuuf namni Oromoo taanee dhalanne martuu yeroo dhiphuu akkasii irratti saba keenya wajjin dhaabbachuun gamanumaa gumaacha keessan akka gumaachitan. Yeroo kana uummanni keenya meeshaa lolaa fi gargaarsa horii akka isa barbaachisu hubannee yeroon dirmachuufiin nu barbaachisa. Dhaggeeffataa keenya yeroo hundaa barreessaa barruu kanaaf sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo hirmaannaan kee itti hafuufus qalamni kees hin go'iiniis hin jedha. Horaa bulaa. Ayyaanni waggaa ga'ee mormii kolfii taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Ayyaanni waggaa ga'ee mormii kolfii taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Si ayyaana miti kan biraas si dhibee kee ayyaanni waggaa baraa wajjin darbee daawwitiin kee kufee gocha diinaan cabee kee gammachuun harmee baraa wajjin darbee Oromoon baranaa gammadee kabajee homtuu saafin horeen hataa'uuf ajajee warri kaalee baree hanyaatu kadhatee rifa lammii keenyaa sanyaatu baafatee. Ayyaana beeknu baranaa qeen keenya gaddaan guuteera nuti qallee nyaannu baranaa lammii dhangala'ee yaadannaa nuti binnee nyaannu baranaa kan hidhameef jennee lagannaa nuti binnee nyaannu baranaa gaddaa yoo wajjin hin teenyaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.